Siiteera bakka Laateera. Ay hojii dabalataa yoo jiraate rakkoon qabu yoo katasaa hojiin dabalataa jiraate irratti hojjettu isa sanas hojjechaa kanas akka hojjettanii an godha rakkoon hin jiru. Hello. Nagaadha miti. Akkam jira. Ijoolleen eegan gaardii barbaadeen ture. Gaardii ijoolleen eegan gara fuulduraatti amma siyaasa xiinxaluu jedhee yaadaa jira. Amma siyaasa kanan fuulduratti achi butadhe waan hin yaaduu fi eegumsa na barbaachisa. Namoota ciccimoo bitaaf mirga koo goranii kun qaroo keenya kun agartoo keenya naan jedhanii na eegan na barbaachisa. Ijoollee ciccimoo na ergine. Isa salphaa jiraasayyuu isa abidda simbirroo qilleensarraa buusa. Muka fayyaatti jissaan siin jedhe. Maal taateeti dhiisii nuka maamila keenya yoo mufachiisnee beennaa. Qabda moo ijoollee? Isa akka abiddaa. Hallaatti buuse yotteen buusa qilleensarra ol ka'e. Mukuma guddaa beektaa mukuma fayyaa jissa mukuma fayyaa. Mana iyyuu anatu dhiisittiin jedha malee mana hunnoo iyyaala. Hin qoostaayi. Rakkoo maal qabaree amma ani biiroon jira. Ijoollee ciccimoo na erge nama lama wayii na erge jiraannaan beeka hojii kee na erge dhimmi kun rakkoodha waan ta'eef karoora koo sitti meera akkan siyaasa xiinxaluu barbaadu dhimmichi immoo dhimma ulfaataadha namoota na eegan na erge. Tole sin eegamma. Hayyee. Akkam? Nagaadha. Naguma? Jira kuna. Isattu si erge? Gostu nu erge. Inni hospitaala naqee jedhee dhufe moo maal jedhee dhufe inni moo gargaarsa kennaa jiru biiroon kun jennaan dhufe? Miti kan boodigaardiin barbaada jedhe nama laman barbaada hojii guddaa tokkoon jalqabeera boodigaardii nama lama na erge kan jedhe si miti. Gostu akkas jennaan nu erge. Ammucaa harma hodheen quufne na ergin jenneen. Gaardii nama na eegu nama ciccimaa na ergin jedhe malee nama harkisaa maankaa ittiin paastaa nyaatan fakkaatu na ergin jenneen. Isaan jettaayi. Amma qo'i inni ganaa guddatee xumureera. Sitti mul'achaa jiru siin garuu. Wanta kana utuu gara hojiitti utuu ilaalte natti tola malee akka ittiin nama tokko tilmaamuun gaarii natti fakkaatu. Nan eegamoo na eegama kun. An konkolaataa maleeyyuu lafa barbaadde si geessuu nan danda'a. Maal jette beebii? Konkolaataa malee lafa ani isini miti si miti gaara ammas ga'uyyuu ureen keessa ba'an. Malee furdina Akka biyyaatti nama beekamoodhaaf nama gargaaraa turedhaan maallaqa maleeyyuu nama gargaaraa turedhaan keessa namaan beektu. Akka gootu dura buddeen nyaadhu quufime na eeguu dursa. Amma simbirrumti tuu dhufte amma lafaa si buddeen deemtu si na eeguu miti ana. Na bartee an xiinxalaa siyaasaati. Xiinxalaa siyaasaa immoo nama hamma na ga'uun na eega miti ana. Ati koo yoo rafte nama ribaan kaaneedha. Ilaame an akka bismaaraatti nama waa walitti qabsiisuu danda'udha. Bismaara caala. ati mee garuu boodigaardii barbaadamni? Ati hin taata. Garuu kan maammush naan taanedha. Naan taanee miti. Gara hojiitti mee? Ana maammushiin hin eegamne amma oolmaa daa'imanii miti manni kun. Oolmaa daa'imanii lafatti harmoolii hirkaa fuudhanii ijoollee boosisaa oolan utuu hin taane biiroo guddaa. Kanaaf amma xuuxxoon qabu anasii. Maaliif hojii irratti nan laalle? Maaliif hojii irratti nan laalle? Xuuxxoon qabu anasii kan inni si ilaalu. Lafan guyyaa si raffisuun qabu. Oolmaa daa'imanii miti ati hin taatu. Mee wanta kana hojiitti deebisii ilaali garuu. Xiinxalaa siyaasaa ta'uun keessan baay'ee gaariidha. Waa tokko na yaadachiise. Akkana ta'uu koo fi sababni isaa qaaleensa jireenyaati. Rakkoo tokko inni miti. Qaaleensa jireenyaati akkana na godhu. Garuu immoo hojiitiin yoo argitan eenyuun caalatti ol lafuutu. Qaaleensa jireenyaa ergi ta'e manni kun manatti giluukoosii namaa kennan miti. Siigale qaaleensa jireenyaa immoo biyyi tokko gaafa guddattu qaaleensi jireenyaa baay'ee humnaa ol ta'a. Biyyi keenya guddinarra. Isa kana immoo nama akka kee duwwaadhaaf nuyi
qaaleensa jireenya sirreessa ta'uu hin taane ati kana guddatta kana waa baay'ee agarta. Kutaa meeqa baratte ati? Kutaa miti amma. Gaardii olla kaasa ganna teessisaa na ciibsaa na kaasaa nan xiinxalamaa nama kan na barbaachisu hanadhaa jettanii titti boositti kan bilbiltanii boosiin nu erge. Mee as naanne as kottu Maaleen argamu kana? kottu rakkoon qabu kottu na eegda miti kottu mee asuma si gaardiidhaati kan hin daanqooti moo kan namaati kun amma kun maali rukuttaa irraa naftaa Qaaleensa jireenyaa jedhee bar. masitu na eega Aha. oho onnee waan qabdu fakkaata dhaqi onnee qabda fakkaata sin dabarsa waan jettu garuu bishaanuma guurta Oh, baatetta baga nagaan baate. Baga nagaan nu edda. Nagaa miti nagumaan baate miti? Maal lakki nagaan baane. Ammeen jedhe man rakkinni keessa maaloodha. Maal? Yeroo manadhaa jiru guyyaa tokko dhuftanii dubbisne. Anama biyya kanaaf hin hidhame ammaan biyya kanaaf miti osoo hin taane intinaaf hin hidhame jenne isumaaf hidhamne gaa. Akka ati yaaddee miti. Meti bakkeetti nagaa nama gaafachuu hundumaa beeka. Yeroo rakkina nu bukkeen jirtanii yeroo nu hidhamnu yeroo nuti rakkannu hin jirtan. Gaafa nuyi baanu immoo baga nagaan baatan. Rakkina cimaa keessan ture si galee rakkina hagana hin jedhamne keessan ture malee dhufees gaafachuu dadhabeen ani mana hidhaa. Rakkina keessa turte? Rakkina keessa. Dhufees dubbisuun irra ture gaa dhaabee. Rakkina keessa dhufee nyaata fi guddina irra ture shiroo. Maaf shiroo banaa binne amma jiru. Haa ta'u foon maal shiroo malee maal na binne. Rakkina hagana hin jedhamne teechiseen sitti maaf shaaloo rakkina hagana hin Namni jedhamne ta'u namni isi nama bareeran kanaan boodamo waa'ee namaam. Nama kachuun kanaan booda jechuudha utuu isin wal sassaabdanii hidhamuunis ta'ee bishaatti dhammitanii iyyuu dhimma keessa. Kophaa koon dhaladhee mana dhaagalee kophaa koon mana dhaa keessaa ba'ee mucaa tokko jira kana wajjin ba'ee ana wajjin mucaa kobbee hinatti hattuu hinate isa wajjin ba'ee kanaan booda kophaa koon jiraadha. Kanaafuu akka barbaade jiraadha. Namni ilaallatu rakkina keessatti immoo namni nama wajjin. Haragaagee maalumaaf baga nagaan baate. Bakka ergaan baatee maal keessa jiraatanii nama mana dhaa nyaata naaf binne nama waa tokko akka namni na fayyeen amma bareera. Fayyaa miti. Lakki fayyama dhaa hidhamee baa maraadhee hidhamee baarama. Ni mantaatu. Deemi. Nam wal ilaalamu wal madaala. Hidhamuu dandeessa biyyaa tokko. haala wajjin sinitti magaargii waan hundumaa sinitti mee gaafa mana fincaanii dhaqu amman mana fincaanii xumurutti bareeda dhaabattanii na eegdu. Gaafa bishaan dhugu bishaan utuun hin dhugin dura fuutanii dhandhama isaa ilaaltanii si miidhamoo si miidhottanii sintu na dura bu'ee ilaalee naa dabarsa. Kun muuxannoo waggaa baay'ee qabna. Kan nuti muudhiifte. Isa qofaayyuu miti laa. Kun sasalphaadha. Wayyaadhuma isin har'a uffattanii ittiin iddoo tokko ga'uudhaaf jettan dursa kan isin har'a uffachuuf jettan sana ofii keenyaa uffannee kun hin ta'a jennee ofii dura waan maraayyuu nutu jalqaba hargamaa jechuudha. Situmoo? Dura uffannee isinii kennin. Eessatti uffattan mati? Kootiin tikuu amma godaama gubbaattiin gaba eessatti uffatan mati? Innis jira innis hin uffata rakkoo maalii qaba? Asi kootaa akkuu tokko? Haa isaaf hin dhiphatin hin jiru. Si ilaaleen. Kana. Annan xiinxalamu maal jettan? Warra faallaa keessan deemanii ittan dhuka'ee baballeessan. Ati dhuka'een deema. nama moo hafuurati? Namuma barbaadamu keessa jira. Kanaaf sintu waan Hojii hundumaa keenya waan ta'eef waan hundumaa mana fincaanii irraa kanaaf waan hundumaa waan karaa godhuuf isintu na dursee arguu qaba sintu cheek godha. Gaafa cheek godhaa isiniin jedhu utuu isin hin ilaalin an waan itti bu'u tokko hin qabu jechuudha. Waan kamiyyuu. kana nutti muyyuun barbaachisu malee. Kana irratti walii Hojii galleera. keenya beenyee waan hundumaa sirreessin. Waan kam irrattiyyuu akka na dursa buutan walii galleera. Asirratti farra mallatteessitu mallatteessa. Bakka isa dhumuraa wantan sitti himu booddee kanantee narraa deemaa falmii wanti jedhu barbaadu. Walii galleera. Waliigaltee keenya. Abbushittis kenna. Abbushii kee mallatteessi. Maqaa biraan qaba. Rakkoo qaba.
waliigaltee keenya keessa hin jiru. Haadha manaa qote isinitti beekama. Eenyuun haa ta'u? Adaraa seeraan dabarsa. Eenyuun yoo ta'u? Adaraa abbaa seeraan barbaachisu. Yoo ta'e duute nuti itti gaafatama. Maal na jeeftu isheen kan qote isiniin jedhamanii. Wanti beekamaan hin jiru. Isayyuu sakattaanee sitti dabarsina malee anatu akkasii waan akkasii jedhamu hin jiru. Waliigaltee keenya keessa hin jiru. Biyya eessaatti dhiirri dubara sakattaa? Akkasuma fayyaan qabdanii. Ana mana sakattaa ture. Tasgabbaa'e. Qoy an sakattee ni An keessaa Natu sakattaa. Sakattee Maaloo gansaa hin barbaachisu kun. Afaan kee qabi. Waliigallee. Ati yeroo Maal ol fuudhee gurbaa? Ol gad deebisi ol fuudhee. Sammuun gad hojjetu. Sababa maaliitiif gadi tajjeeftu mucaa? Akkas goote ol fuudhee. Akka itti na ilaalin dhibboo maanni inni akka jeelteeras. Maal fakkaata? Nah, kabre baay'ee si yaademmo. Maali? Ani immoo biiroon oola yeroo hundaa si arguuf illee naan mijanne. Ani immoo haala bakka wajjinumaan bishaanuma dhugnee deemsii baane. Baay'ee si jaalladhu immoo beektatis karoora koo gara fuuldura si wajjin ijoollee horadhee si wajjin qabeenyaan qabu kana dhimma biyyaan harka dhufu kanas wajjin itti fufsiisuun barbaada. Siin immoo Waaqayyo nama gaarii naa kenne. Akkasumas immoo sittaansee ijoolleen na eegan kun ijoollee mala baay'ee qabanidha. Fayyummaa kootiif baay'ee dhimmamu. Kanaaf kun akka itti dhaabatu kanaaf hin siin jedha. Kola amma maal rakkoo qabaree? Amma adeema miti amma? Wayyure firidamiin. Amma tuxinnoo see gadi baatanii. Tuxinnoo see gadi baatanii. Akkam? waliigaltee keenya keessa jira moo? Haadha manaa kooti waan ta'eef ishee wajjin dabarsuun barbaada yeroo kana. Akkam boos? Hal darbee gaafa waliigaltee goonu waan marayyuu hin dagattanii? Hin daganne maali? Gaafa jalqaba waliigaltee goonu mallatteessinu isheen keessa hin jirtu kaa? waan maraa isin rakkisaa jennee irra deddeebinee isinitti haasofnee turre. Maalidha? Maaltu ta'aa jira? Qoy na naasofsiisaa rakkoon qabu. Maal haa ta'u maal yaaddanii ture amma? Innumaayyuu waan mara waan godhamu hunduma arguu danda'utu nurra jiraata. Isa booddee hoo? Hin baanu nuti. Maal amma ishee wajjin hin jiran haadha manaa godha. Akkanan jenne wanti sin rakkisu jiraa jennaan boos yaadadhaa. Mallattoo gaafa goonu gaafa waliigallee gara xumuraa finnu wanti na rakkisu tokko hin jiru jettan. Mi'aatti sitti fufi yaada qabdu. Naan galle yaada geessan. Waliigalteen keenya kanaan dura si'a tokkoof addanarraan baataniif. Nuun immoo isin gaafanneef waliigalteen keenya kana kanadha. Si'a tokko isin biraa deemnee naan inni miindaa itti nyaataarra waan ta'eef isin yoo miidhamtan nuti itti gaafatama. Kanaafuu lafa deemnu tokko hin qabnu. Maal jechuudha? Naagalaan jiru wanti ta'aa jiru maalidha? Ilaa boos isin qaroo sabaati. Waan hunduma matumaayyuu waan as jiru kana ilaallee walitti isin dabarsuu danda'uu qabna. Waan akkasii kaa'ee kaniin jedhe nyaata keessan nuti ilaalaa maal hunduu al tokko na ficiisi. Kaniini dura naa ilaalaati maal akka keessa summii keessa naa ilaalaa dura ofii keessanii dhandhama isaa ilaalaati dhandhamaa natti dabarsaa kan hin jedhe nyaataaf bishaan malee ishees dhandhamaa naa dabarsaa isiniin hin jenneen. Ishees maal beektu? Waan beektu hin qabu. Dura ofii keenya ilaallee itti dabarsuu dandeenya. akkasi Kun waan salphaadha. Maal mana hidhaan jiran jettaniire? Kun mana hidhaa miti. waliigaltee irra jira. Seera. Maal jechuudha? Kaniin jedhanii nyaataa fi dhugaatiin jedha malee ishee ilaalaa naa dabarsaa hin jenne haadha manaa gootise. Waliigaltee gaafa sana irratti kan barraa'e nyaataaf bishaan koo kan duwwaa miti. Wanta hundumaa wanta gochuu qabu dura ofii keessanii ilaaltu. Dura ofii keessanii qammastuudha malee nyaataaf bishaan duwwaa hin San duwwaa Ishees dursa ilaaluu barbaaddanii? Bahuu reensini. Rakkoon qabu. Sanduwaayyuu miti mana fincaaniyyuu dursaati seenaa yoo mallee isin dhufuu baate seenaati waa'uma jedhaa baay'attan. Dinqiidhaa. Maaltu ta'aa jira? Naagalaan jiru bara. Gaardiidha dheedanii qacaran. Innaa gaardiin asitti nu eegaare. Ani si duwwaa miti irrattuu gaaffii. Yeroo isin ciiftan iyyuu akka kanatti dhaabannee waan isin gootan marasaa ilaaluu danda'u nurra jiraata. Naan baatanii maal? Maal orma naa ba'a? Eessa lafa deemnu hin qabu? Hojiirra jiran.
Anaafis hojiidhaan mana buuti. Maal yaaddarreen? Imbaan kophaatti si dhiibnee isa yuundee. Bai. Imbau. Bai. Imbau. Bai kan keessa jabsa. Imbau. Mataa kee bakka lamatti baasa bai. Imbau. Dhageessa lammata akkana waan hojiin keessa kun naa galaan Maal odeessin deebiin? Maal odeessi? Kottu maaloo? Nan hubattu atis? Agartanii waan mana godhitan. Mana kee diigni. Amma narraan baatu mun baatan. Imbaan. Walii galteen keenya amma diigamni ta'e isa yuundee. Sirra adda baanee eessan deemu. Kanaaf mana godhiitiin wajjin jiraatta. Amma si diigana. Amma firmaa kee siigee jireenya kee diiga. Kottu. Jireenya keenya diiguu hin dandeessu.